Uummata Oromoo biratti maaliif fudhatama dhabe, maaliif salphate, maaliif laphee uummata Oromoo keessaa bahe kan jedhu qabxiiwwan 12 isinii tarreessuun barbaada. Keessumaa waggaa torban darban Jawaar Oromiyaa keessatti kan inni ittiin fudhatamni isaa gadi bu'ee fi laphee uummata Oromoo keessaatti duguugamee bahe sobaa fi wantoota hin taane dogongoroota 12 hojjechuudhaan jechaadha. Tokkoffaa irratti fulbaana booda mootummaan hin jiroodhe mootummaan itti fufee Jawaar hin hidhame jechaadha. Kunis soba Jawaar isa guddaadha. Lammaffaa irratti kan biyya bulchu Oromoo miti ilma nafxanyaa ilma diqaalaa jechuudhaan maqaballeessi muummee ministeeraa keenya irraa Oromummaa isaa fuudhuu yaale. Kun egaa hamaluma Jawaarii namoota bebbeekamoo maqaa xureessuun hamala Jawaarii namoota maqaa xureessa keessaa Dr. Abiyyiin alattis isaan dura namoonni maqaa xureessaa ture. Dr. Alamuu Simee Oromoo miti jechuudhaan maqaa balleessaa ture. Dr. Warqinee Gabayyoo Tigireedha jechuudhaan Oromummaa isaa irraa fuudhee maqaa balleessaa ture. Bulchaa godina Shawaa Lixaa Duraanii kan ture Dachaasaa Beekaatiin Oromoo miti ilma abbaan isaa yookiin haati isaa Tigireedha jechuudhaan bara 2009 keessa maqaa xureessaa ture yeroo ala jiru. Kanaaf maqaa balleessiidha jechaadha qabxii lammaffaa irratti Oromummaa namoota namarraa fuudhu jechaadha. Sadaffaa irratti natti marfame jechuudhaan dargaggoonni 97 lubbuun isaanii Oromiyaa keessatti akka dhabamu taasiseera. Sana qofas miti taateen kun eega ta'e dubbicha tasgabbeessuu hin danda'a ture. Garuu fedhiisaa fedhii aangootii dargaggeessi iyye kun akkuma salphaatti mootummaa aangoo irraa buusas jedhee waan yaaduuf ibiddicha akka itti fufu barbaade. Haa ta'uuti booda immoo baga dhumtan kan dhumtan awwaalladhaa jechuudhaan ibsa baasee lubbuu namootaa jechaadha kan inni fixaa ture. Arfaffaa irratti yeroo duula filannoo kaafaa'utti makamee naannoo Oromiyaa keessa oliif gadi socho'aa turetti qeesiif sheekii ariinachuudhaan naannoo gara Salaalee gara Arsii deemee iddoo garaagaraatti dogongoroota gurguddaa inni dubbate keessaa tokko qeesiif sheekiin Oromoo keessa qeesiif sheekiin hin jiru kan jedhu yoo hiikamu dogongora guddaadha jechaadha. Shanaffaa irratti Hacaaluu waamee intarviyuu akka inni ta'u taasisuudhaan waa'ee Hacaaluu waa'ee shanee kan Hacaaluun dubbate daqiiqaa 25 keessaa kutanii akka hafu taasise. Haa ta'uuti immoo wanticha immoo shaneedhaan immoo dabarsee kan kenne Jawaar mataa isaati. Shaneedhaan akka Hacaaluun nyaatamu kan taasise achi keessatti Hacaaluu ajjeesanii maasaraa mootummaa to'achuudhaaf yaaliin Jawaar fa'aa taasisanis dogongora guddaa inni hojjechaa ture keessaa qabxii ijoo shanaffaadha. Ja'affaa irratti naannoo Amaaraa deemuudhaan magaala Baahar Daaritti jiraattonni Amaaraa naannoo Oromiyaa keessa jiran riifereendamii gaafachuu qabu. Teessoo Oromiyaa keessatti teessoollee qabaachuu qabu kan jedhu jechaadha kan Jawaar kaasaa ture. Kana jechuun akka waan Oromiyaa keessatti lafti kan isaanii ta'e Oromiyaa keessatti dhalatanii guddatanii jarri achi as dhufaasaa dhiibbaa siyaasaatiin akka isaan Oromiyaa keessa magaalota gurguddoo akka Adaamaa, Bishooftuu, Baatuu, magaalaa Finfinnee dabalatee iddoo garaagaraa jarri jiraatan kun achi as dhufaasaa dhiibbaa siyaasaatiin akka dhufan dagatee riifereendamii gaafachuu qabu jechaadha akka waan lafichi achumaa dhufaa seenaa keessattis kan jaraa ta'etti dogongora jechaadha kun dogongora guddaadha. Seera biyyattii irrattis fudhataman qabu. Fakkeenyaaf Kwaatar Saudi Arabiyaa keessatti uummanni biyya sanaa naatiif Saudi Arabiyaa warri jedhaman parsantii 10 qofa jechaadha. Parsantiin 90 jiraattota addunyaa kanneen birooti. Haa ta'uuti garuu parsantii 10 sana biyya sana bulche. Sababiin isaa biyya isaanii waan ta'eef jechaadha. Kanas Jawaar dogongora guddaan hojjete keessaa isa tokko. Torbaffaa irratti faannoon dhiibamee bahee jedhe Jawaar. Faannoon dhiibamee bahee faannoon uummanni Oromoo Itoophiyaa keessa hin jiru seenaan qabu Itoophiyaa keessatti gara Madagaakar kibba bahee ishaatii dhuftanii jedhee akka sabaatti Oromoo hiriiree gareen Asaammanuu Tsiggeetiin durfamu Oromoo irratti xiyyeeffatee uummata kana arrabsaa ture. Kanas Jawaarii dagateetu faannoon dhiibamee bahee kan jedhu kan inni kaasu. Faannoon garuu Oromummaan balleessaa Itoophiyaa dura hin deebisa kan jedhu jechaadha. Mootummaa faana kan inni walitti bu'ee bahee. Saddeettaffaa irratti dogongorri guddaan Jawaar hojjete keessaa tokko raayyaa ittisa biyyaatti Oromoon makamuu hin qabu kan jedhudha. Kanas Oromoon raayyaa ittisa biyyaa keessatti hin makamin jechuun hiikoo siyaasaa akkamii akka inni qabu beekuu qabdu. Salgaffaa irratti ajandaawwan garaagaraa kan ogeessa fayyaas dabalatee kanneen biroo qabatee Jawaar mootummaa irratti dhiibbaa siyaasaa uumuudhaaf nama yaaludha. Kunis dogongora guddaa qabxii salgaffaa irratti ilaalamudha. Qabxii kurnaffaa irratti hin gaabbu jedhee kitaaba inni barreesse keessatti wantoonni inni gaabbuu danda'u hedduun otoo jiranii hin gaabbu jechuun isaa dogongora. Dabalataan immoo hin gaabbuu seenaa mataasaa barreessee falaasama muummichi ministeeraa keenya barreessaniin dorgomsiisuudhaaf yaaluu fi biizinasii ittiin hojjechaa tureera. Dabalataanis kitaaba kana gurgurees immoo bu'aa maal buuse kan jedhamtu hin jiru. Kunis dogongora guddaadha. 11ffaa irratti Oromoon hin bilisoomne jedhe Jawaar. Oromoon hin bilisoomne gaafa dhufu Oromoon bilisoomee radhee dhufe bilisoomni radhee magaalaan boo dhufee lagaa bahee Adaamaatti ragaa bahee Minilee Maadaraashitti ragaa bahee
deebi'eetu gaafa lolli muummee ministeeraa faana jibbinsi garaagaraa maqaballeessii irratti deemsisuudhaan gaafa paartiin isa tuffatee taphaan lasa taasisu hin bilisoomne jechuu jalqabechaadha. 12ffaa irratti Jawaar qeerroo fi qarree qabsaa turaniif maal godhe deeggarsa isaa taasisu argitanii beektu. Paartii siyaasaa keessa seene diigee ba'u, miidiyaa hundeesse diigee dhaabbaticha gurguratee ba'u, namoota bebbeekamoo wajjin hojjetu keessatti Jawaar rakkoo uumuudhaan ala faayidaan inni uume akka inni hin jirre kana beekuu qabnachaadha. Walumaa galatti Jawaar qabxiiwwan gurguddaa 12 kanarraa kan ka'e Oromoo biratti akka fudhataman qabnee fi nama xiqqaa yaadaan dadhabaa gurmuu diigumsaa nama biyya kana diiguudhaaf deemu dhiiga Oromootiin nama daldalu ta'uusaa hubatee tochaadha Oromoon kan Jawaar.